garaagarummaa dhiira Oromootii fi dhiira baangaayitiin. Garaagarummaa isaanii tokkoffaa zeegaa kootii miti. Tokkoffaa saba koo miti. Lammaffaa hin beeku jara hin beeku hin jaalladhu galaas gara anaaf garaagarummaa dachiifsamii qaban. Garaagarummaa dachiifsamii si biratti illee qaban. Rabbi biratti illee qaban, nu biratti illee qaban, dubartiin si jammar zeegaan qabdu dubartiin ka argatte heerumti. Habibi ani qaba. Ani qaba. Ani dhageeffadhu. Ani akka nama tokko akka ofii kiyyaatti sitti maa jira malee akka jaraatti sitti maa jiru akka jara narraa haasoftu miti. Ani ni dhagayi baangaaliin ilma namaati. Baangaaliin ilma namaa keessaa ijoollee muslimaati. Ijoollee Baangilaadesh, ijoollee qaqqaarii yoo bareedinaa kun waan amantaa waliin laaqadhuu miti. Waan amantaa waliin laaqadhuu. Dhagayi waa'ee amantaa miti kan jechaa jiran. Dura nuti ilma namaa wanti uumama biraarraa wanti adda nu godhu ilma namaati. Ilma namaa akka ilma namaatti kabaju nurra jiraata. Fedhii kan keetiin ijoollee achi heeruun mirga kan keeti. Digalee karaa seera qabeessaatiin taanaani Baangaaliinis, Amaariinis, Nafxanyaanis, Oromoonis, Guraageenis, Abashaanis, Faranjiinis, Arabnis hunduu tokko. Seera ala ta'an Oromoo ta'e, Amaara ta'e, Baangaali ta'e zinaadha yoo karaa seera ala ta'e. Ammallee waa seera gaafata. Waa'ee zinaa, waa'ee zinummaa dhiise ati fuutee halaalaan jiraatatta na dhiisiis hin jedhu. Waa'ee zinaa dhiise. Gaafii si gaafadhan malee gaafii biraan haa deebisi. Tokkoffaa irratti kacha gaafii kana yoo an si gaafadhu karaa an si gaafadhu dhiiste tokkoffaa irratti ani dhiira Oromoo malee dhiirri biraa dhiira natti hin fakkaatu jedhe tokko jedhi. Sitti fakkaata. Sitti fakkaata. Natti siin jedhe garuu isinii akka feetanii yaaduu dandeettan. Lammaffaa irratti atumtuu nama bakka si buufatanii biiftuu gaafadhuudhaan si erganii. Adda intarvii biiftuu godhanii nama si ergamu ufumaa keetti ol kaatee na gaafatta. Atoo ergama qabdamee himi waan akkanatti yaani yoo an dhugaa sitti mufaallaa deemaa jirtuuf. Aniin kun nama haasawee bulaa tokko. Haasawee bulaa jechuun biyya keenya keessa arbitoo addarii bulaa. Arbitoo addarii jechuun qotee bulaa taayitoo addarii warra mul'atee buluu fi awurtoo addarii jechuun warra akka haasawee bulu jechuudha. Anamma nama amata dheeraa nama miidiyaa dalagaa ture nama waa nama gaafachuudhaan beekamu. Situ nan beekne malee. Sirriitti haarasitti ta'uu hin qabu. Haarasitti ta'uu hin qabu. Atini namni sooshaal miidiyaa tokko namni gaazexeessaan tokko yookaan kan biyyi bakka buufatee hojii isaa hojjetu. Ati fakkeenyaaf nama waa gaafachuun nama waa barsiisuun jechuun hin jiraa miti waan tokko in argaa jira amma dhufeeyyuu. Gaafii jireenya dhuunfaa akkami jaarsiniif jaartii waliin bultee jedhi gaafadhu jedhee mootummaa gabaaseetiin si kennee yookiin gaafii kanarra hundooftee gaafattu jira moo waan miidiyaa wal qabatu ati gaafattu uummata. Seera miidiyaatti namni tokko gaafii inni gaafatu tarii gaafii isatti fakkaate gaafachuu danda'a gaazexeessaan. Ammoo gaafii madaalawaa ta'uudha qaba. Gaafii kaabatamuu qabu. Uf qofaan osoo hin taane alaqaa isaa yookaan akka bulchiinsa kutaa isaa sanitti nama dhimmi ilaallatu wajjin gamaagamamee laallamee gaafii gaafata. Gaafiin kun kan itti fakkaatu ta'uu danda'a. Gaafiin kun gaafii uummataa ta'uu danda'a. Sigiraa lammaffaan gaafii uummanni gaafatu ta'uu danda'a. Sadaffaan ammoo gaafii namtichummaa sun akka isa gaafatamu barbaadu ta'uu danda'a. Maaliif innaa iddoo biraatti gaggaafatama ta'a. Nama waan akka na gaafatu jira jedhee gaafii akkana kan na gaafadha ofii gaafii dhiyeessuu danda'a namtichaan yookaan namtittiin sun. Waliigalarraa anamma kana keessa kan si gaafachuu jiru gaafii hawaasni Oromoodhaa si gaafataa jiru si gaafadhe malee ofii kiyyaa lafaa ka'ee fedhii kiyyaanis si hin gaafanne. Uummanni ammoo gaafii argachuu qabaadha. Gaazexeessa Oromoo yookaan akkana gaazexeessaa yookiin gaafii hawaasaa gaafataatiin akkana deebistanii ammoo kunuu gaariin tokkoffaa irratti nam tokko seenaa isaa qorachuu dandeessa. Seenaa fakkeenyaaf biiftuu eessa dhalatte, eessa guddatte, maatii akkamii keessaa dhalatte, seenaa jireenya ishee keessatti xiqqeenarra hamma sadarkaa kana ga'utti nama akkamii turte gaafachuu dandeessan. Kana hoo akkamii gaafatan? Dhufanii akka amma nu liivii irra walii ergannu kanatti dhuunfa'in mana ishee yookiin iddoo istuudiyootti affeeramte gaafatanii calalanii ka'anii gara miidiyaatti as baasan malee dhaqaniituma akkuma nama karaa irra nagaa waliin jedhu ol kaanii hin gaafatan. Calalameeti gaafiin kan gaafatamu gaazexeessaa kennu malee ol kaatee kan argee jira bara.
Amma ol kaatee nama biiftoota takkanaa waan hin jirre na gaafatta bar waan ani hin qabne yoo na gaafatte jira. Doktor dhagaye miidiyaa taas dhuftee gaafii nan gaafataa yoo jette dogongora qabda. Lammaffaa ani gaafii an si gaafadhe gaafii an si gaafachuun mirgaan qabaa. Akkasuma ammoo deebisuu dhabuu mirga qabda akkuma amma didde kana jechuudha. Ani hin deebisu jechuudha. Mirga guutuu qabda. Si galaaraa waa'ee parsanalii kiyyaa dubbachuu hin barbaadu jette mirga guutuu qabda. Namni si gaafatu hin jiru. Galaa jira doktor. Akka seera gaafiif deebiitti gaafii kana nan gaafatin jechuu hin dandeessa. Gaafiin kun an haa dabru jechuu dandeessa. Mirga guutuu qabda. Garuu wanni namni waa si gaafatuufi ani waan dhugaa jiru wallaalee osoo hin taane gaafii hawaasaa waan ta'eef. Fakkeenyaaf amma akkuma tiyyetti asirratti yookaan miidiyaa tokko irratti osoo dhufee gaafiif deebisi wajjin godhe osoo ati obboleetti tiyya yookaan hiriyyaa tiyya yeroo dheeraa osoo wal beeknuyyuu achitti mee daawwattoota keenya guyyaa har'aatiif eenyu akka taate nuuf ibsi maqaan kee eenyu jedheetiin gaafii kee jalqaba. Gaafa kana Haydar maqaa kan kee hin beeku jechuu miti beek. Hawaasaa faayifuuf namni hin beekne akkuma kan na beeku jiru kan hin beekne illee jiru. Gaafa dhufee akkam nagaadhaa siin jedhu ambarsi wajjin nagaa gaafadhee nyaadhee dhugee intarvii siineeraa beek. Garuu intarvii irratti bifa haara waan gaafii si gaafadha. Achi irratti gaafii yeroo si gaafadhu nama biraa ta'ee si gaafadha malee Haydariin ta'ee si gaafadhu iyyuu. Hojjetaa miidiyaa ta'ee si gaafadha. Silagiraa osoo akka ati Dubaay jirtu beeku osoo si'a lammaa sadii gaafa Dubaay deeme akka ati biyya Dubaay jiraattu beeku gaafa gaafiif deebisi gaafadhu. Biyya kamirraa dhuftee biyya kam turtee waggaa meeqa turtee irra si gaafii waanan beeku si gaafadha akka seera miidiyaatti. Silagiraa maaliif hawaasaaf si gaafadhe malee ofiif si gaafadhu ofiif ammoo si beekaa jechuudha. Si beekee yennaanuu miidiyaa irra si dhiheessee jechuudha. Silagiraa kanaafi an amma yeroo waa si gaafadhu Haydariin ta'ee osoo hin taane gaafii hawaasni Oromoo bal'aan sooshaal miidiyaa fayyadamu kana si gaafataa jira jechuudha. Akkuma siin jedhe deebisii deebisirra yaada tokkoffaa irratti yoo gaafii kana hin deebisne naan jettu tokkoffaa gaafii kana deebisi. Hin deebisu gaafii waan sooshaal miidiyaa wal qabatu malee waa'ee baagiraawundii kiyyaa uummata sooshaal miidiyaa hin ilaallatu takka jedhee jira. Lammaffaa irratti immoo namuma jettu san namuma jireenya kan kee keessatti deebii kan kee guutuu deebisuu fi qabdu san qofa fudhadhu miidiyaa irraa badii jetti miidiyaa irraas hin baduu siin jedhu. Sadaffaa irratti immoo ummanni si maraacha ammaa si maraachanii naan jetti guyyuma maraadhu san an Haydar Abdii bilisummaa miti naan jetti guyyuma nama raachan san eega siin jedhu. Wallahi en abbaan en inshallah asirra oduu 24 sa'aatii iyyanii hagatti kanatti ilaala. Xiqqasuma natti ilaaga ammuyyuu. Waan takka sanin dagadhe gaafii wanti miidiyaa gubbatti nama gaafatuuf namni wanni namticha allee akka gaafatamu barbaada amma waan tokko olola wayiin irratti yoo gaggeessan miidiyaa kana gubbatti gaafiin akkanaa dhiyaatu barbaada. Akkanaa dhiyaatu barbaada. Maaliif dukkanni sun hurriin sun dogongorri sun hawaasa keessa faca'ame sun yoo dhugaa ta'e jedhu dhugaadhaa wanni kun anuma biraayii jedhee uummata faqa godha. Yoo uummata kana jaaladhe yoo uummata kana jaaladhe yoo wanni sun soba ta'es wanni kun soba waa ana fakkaatu miti dheen hawaasa dhugaadha maaltu jira beektaa Haydar achirra bakka itti dhugaadha gaaf fakkeenyaaf nam tokko hawaasni waan ati hin qabne siin jechuu danda'anii waan ati qabdu siin jechuu danda'an ati gaafatamtee waan qabdu waaqatti deebisuu qabda waan qabdu waan hin qabne ofirra hin keettu waan jiru himuu hin qabde garuu namni gaafii kana si gaafatee fi namni akka gaafatamtuu qabdi jedhu sun murtaa'aa ta'uu qaba. Anamma tanneeniif ol bahee hin deebisu. Namni deebisuuf adda ta'uu qaba. Namnummaan sammuu namnummaan yaadu namnummaan dhagaye. Dhabe mucaan tokko asirra jira maqaa isaa dha'uu hin beekta warra sirri wal beektanii warra Dubaay fi Meesii guddaadha. Waqasaman billaahi naaf hayyamtu guyyaa takkatti maraachee kominti barreessu jira maal jettan? Takatee. Maaltu nagaa ayyaa oolu 24 sa'aatii akka wadala harree hoyyee maan nagashi abbaa fedhe haa ta'u maaf obboleessa kiyya hin ta'in homaa nan galshoon. Wallahi yoo isi afurii ol qaba. Kudhan. Anaan maraachaa hayyamiidhaan kun kominti galatti maal jedhan? Jammar jechuudha tokkoffaa irratti waan akkanaa nattu achi dhaqee yookiin achi jala sitti barreessa abbaa fedhe haa ta'u feemasii ta'ee waan fedhe haa ta'u obboleessa kiyya maa kun hin ta'in. Deebi'ee barreeffama achi natti barbaachisu. Lammaffaa irratti namni an deebisuu fi qabu nama sammuu qabu nama silaa nama jedhee yaadutu yoo ol ba'ee waa'ee kiyya irraa haasa'ee deebisa malee an kan hin
dhagayeetumaan bira darbe. Inshallah ka Baangaalii Paakistaanii waliin akka fedhatamu jira an biiftuudha an ofitti amanee jiraadha habiibi. Abbaan fedhi akka wadaadha irree asirra dhalaanis dhiirrilaa iyyuu ila hagan irraan kaawwa. Hagatti matan irraan kaawwa laalee kolfee bira darbe. Iyyee torbaan takka yoo iyyee jedhe achumaa ofifatee dhiise dabbaree ufumaa uf dabbaree jechuudha. Kanaaf irraan kaadha waa'ee namaan dubbatiin malee namni waa'ee kee abbaan barbaade haasa'u. Amma falli maali doktor? Ufumaa keeti akkuma waliin haasaatte atumti deebisiif. Furmaanni maali jechuun waa'ee kan kee irratti furmaanni maali walumaa galatti? Furmaata maali? Furmaanni ka maali? Maali furmaanni na gaafata maan narraa qabdan jedhee bar isin annayyuu garramaatti atumtu kunu kan gaafii jedhan gaazexeessa ammaa Oromoo kunu kan gaafii na gaafata akka na garramaatti. Furmaanni maali yoo jettu nama ajjeesee gumaa harkan argitu? Furmaanni maali yoo jettu nama ajjeesee gumaa baasuuf jedhee gosti yookiin firri nama gaafata. Furmaanni maali nama ajjeeseera? Dhaga'i awwaa takkatti rakkadhe wanni takkatti rakkadhe dhimma ajandaa hankeetiitii fi dhimma osoo hin taane wanni garana nyaate takkatti akkamitti Oromoo fooloo na godha jettee fooloo of goonsaa feemesituu barbaada haa dhugaa ta'u injen feemesuu ta'uu barbaadallee injen waan anjenne jette naan jenna Oromoo fooloo na godha anjen dhibbaa nama dhibba furtuu afaa akkuma dhibba tokko kee galshaa jedhe yeroo jalqabaatii dura dubbadhe malee ofii fooloo na oolchan malee an fooloo ifadheen beeku. Okay, injennis jedhus rakkoon qabu normaal no. Amma feemesituu barbaaddu hin barbaaddutti? Feemesii namni asirraa iyyeef yookiin na kijibee feemesiin ta'u ofiinuu feemesii na godhan ofiinuu fooloo na oolchan waan ta'eef of beeka. Kadhadhee iyyee ilaalaat tokkoffaa nama arrabsee kadhadhee maraadhee asirra addaa akka arge ta'eetii miti anka fooloo argadhu. Qassi barbaaddu doktor. Isin namni na arrabsu nan feemasisu nama arrabsee yookaan kijiba dubbadhee hin feemasu. Ati feemesii ta'u hin barbaadamu hin barbaaddu. Duraa feemasi. Isin feemasi nan gootan. Amma fooloo si guun immoo haa godhu dhiibsi. Yoo barbaadde yoo nama tuqeef nama arrabsee fooloo nan godhan yoo barbaade namni nama arrabsi yookaan ol bahee yoo arge haasa inaan jedhe fooloo fi narraa kaafatee adeemu sa'aatii kana. Amma fooloo si goona musirraa kaafannu nuti. Kaafadhu yoo barbaade sa'aatii kana inni kun amma gattuqi diimaa gattuqi. Hawaasni jedhu Haydar akka si jaallatu beektaate dura. Haydar akka si jaallatu beektaa. Oromoo guutuu na jaallata. Wayde. Wallaahi. Leesh kolfita Oromoo guutuu na jaallata dhala dhiira osoo hin jennu akkasuma kan na jibbullee keessa jira. Amma maal jette Oromoo guutuu jettee kaatee ammallee keessaa baaftee beekte kana jibbullee jira maal jette? No, injira tokko jibba sunis jibbaa miti tokko waan beekuu qabdu sunis jibbaa miti namni na arrabsu fakkeenya dhageeyaa warri na arrabsu na dhagee warri na Haydar koo yeroo takka warri na dhagee warri na arrabsitan illee dhagee as jalatti wanti beekuu qabdani isin na jibbitanii miti kan na arrabsitan. Waa lamaaf na arrabsitan na dhagee waa lamaaf na arrabsitan takki tokkoffaa tiktokii kana irratti namni nama arrabsee nama maqaa namaa balleessee malee fooloon deemuu fi hin danda'u tokko jedha waan na arrabsitaniif. Lammaffaa irratti namni yoo maqaa namaa yaani maqaa namaa kijibaan balleessuu hin jiraame maqaa namaa kijibaan balleessuu nama xureessuu waan akkasiisan uumamumaan nama akkasii kijiba fakkeessanii warroota akkasiiti. Garuu sunis jibbaa koo hin qabu of guddisuuf malee anuu isinii feemmasee anaanuu guddachuuf suuraa kiyya akka argitan gootanii akka feetanii footooshooppii gootanii walitti qanabbartanii anaa adii anaa noormaaliif anaa noormaaliin ta'an illee wal keessa oofta waan ta'eef anaa qabdanii naan feemmastanii ittiin feemmasa. Rakkoon qabu. Narra irra isinirraan kaawwadhu naan feemmasa. Abbaa barbaadan suuraa kee maxxansa. Ani maal ilaali kunuu barjabummaadha isin beektan malee ani warqii teessan ta'ee jennaan jechuudha. Anaan boonuuf naan maxxansanii naaf aarsaa jirtan. Ara bilaashatti dhageeffatina haasawa kana koppii link taap sheerii godhaa ijoollee waan qabdan gadhisaa. Doktor. Duutii akka jirtuun beektaa mini amantaa. Ara duuti sa'aatii kan oduu amma si wajjin haasa'u asirra fe'amee du'uu danda'a bar. Doktor yoo akka tasaati duuti uummanni Oromoo maali akka si yaadatu barbaada? Ani moo? Maali si yaadatu uummanni kun?
asirratti yaani waan gaarii hojjedhe deemu kolfee taphachuu uummata kiyyaaf gara laafummaa tola oolummaa. Doktor, yoo ati duute uummanni Oromoo si jaalatu kun maaliin si yaadannaa? Wanti na yaadattanii immoo seenaa an dalagee darbe immoo Wama haa ta'u maal si yaadanna nuti? Homa yaadda atillee na dhage. Warabbal qaama uummanni koomii ummata doktor dhagaye yoo qasaman billaahi waa isaan barreessan dubbisu moo dhiisu? Ummata mataa. Wallahi uummanni kun. Wallahi waan feete dubbis. Wallahi irran kaawwadhu waan feete dubbis. Isaanu ka barreessan isaa kennu. Warabbal qaama waan jira lali. Eegaati naa eegamte gaasii dubbisa. Wara haadha haqa namaa nyaatuu fi jaarsa namaa hatuudhaan yaadannaa. Na dhageeffadhu. Haqa namaa nyaachuu kan jedhuu fi harka kiisii kaayeen fudhanne takka jedhe. Hinaanni kahatee inuma jira. Lammaffaa irratti immoo jaarsa namaa kan jedhu isii an jaarsa jalaa hatu suni ofirraa duuteetti hin qabattu jaarsa ofiisii seeraan dur baga hate indoom jaarsa namaa yoo argina hata dibbinni godhee hataan mallee uf beeka ajjila jaarsa kee qabatu odoo ati qabattee na kan jaarsa kan Warabbal qaama doktor duraasitti aaraa ture amma naa taati. Ila kun amma naa taati. Osoo akkanatti gaafii hundi biraan deebiste uf irra dhaabattee haga ani hatu isii dheessa jirti akkanatti kun gaafiin gaafate akkan osoo deebiste wallahi haga ammaasitti aaraa ture qalbii kee keessatti gaafii gaafatamte akkanatti deebise full confidenceedhaan jabummaan akkana. Waan deebi'uu qabu akkanumatti cabsanii deebisa habiibi ila dhageen mallee kan jaarsa namaa sani wallahi billaahi isii mana dhiisee na dhage isii mana dhiisee uduu ishee lubbuun jirtu uduu ishee walii algaa tokko irra ciisu ol ba'ee dhufee na gaafatee jennaan okee jedhaa maaliif isii duutuudha kaa ofirraa duutee jirti. Akkanatti mallaqa yoo ta'e kiisii nama seenee hin fuune jaarsallee yoo ta'e mana dhaqeellee harkisee hin baafne hunduu ofiinnatti dhufee waanan godheef ittiin qaanfadhu jechuun kan kee kun akkana kunoo gaafii ilmoon namaa an kanatti sitti aaraa tolu akkanatti hin deebisu duraan. Sitti mee bar ka deebuu qabu sii deebisee bar. Jaarsa namaa hattee birri maallaqa nu nyaattee maaliin habiibi habiibti tokkoffaa maqaa balleessuu dandeetta lammaffaa riisiitii fi diimatta sadaffaa dammoo kootuuti an harkaan fiddee yoo matanuu ta'e yooma haqa kan keetu narra jiraata siif rabbitu waliin beekaa sun san siif rabbitu waliin beekaa. Fiddee harkaan dhaqeente malee harka kan kee harka kiisii itti gadhee hin fudhanne. Akkana kuno. Lammaffaa irratti jaarsa namaa kan jettu atilee qara inni akka sirra fuudhu taate mana keessatti otoo ati akka baakabdee otoo si qaqqabdee jaarsa kan kee bahee alaala baga fuudhu. Baga fudhadha ammas hin fudhadha borus hin fudhadha. Dibbinni godhee maal fidda? Amma jaarsa fuuta haga ammaa jaarsa meeqa hatte doktor haga ammaa. Habiibi uffata jijjiiran malee jaarsan jijjiiree atillee dhageenyaan muluma keessan baay'ee. Muluma keessan bahin dhageenyaan muluma keessan bahin uffata jijjiiratan malee jaarsan jijjiiran okee. Ayyee eshi jaarsa haga ammaa hatte kana seera qabeessaa moo seera alaa hatte an gaafii uummatas gaafataran an akka kiyyame warabbal qaama an akka dhuunfaatti si beeka si aman si jaaladha jaalattus jibbitutti an gaafii hawaasas gaafataa jira. Wallaahi jarri of ana matana tama dhugaasitti tokkoffaa irratti wanti ati beekuu qabdu waa'ee dhiironni wal beektan amala keessan jedhee yaada. Nam tokko si haasofsiisu yookaan si jala jiru si dhiyaatu bultii qabadhee si ittiin dubbatu yeroodhaaf booda yoo if bahe malee. Lammaffaa irratti namni akka inni bultii qabu beekee suufanii ho'iitu ulatanii irraa hin dubbifamu. Dhugaa rabbiiti. Lammaffaa wanti beekuu qabdu an jaarsa namaa tokkoyyuu inannes ates hin beeku kan na haasofsiisu siingiliidhuma kan jara akkana guggubu dammoo inaaffaan jara guggubu nama silaa jarri achi ilaaltee hawwitee namni kun na dubbisee iyyuu guyyaa takka salaama rabbi oduu naan jedhe jettee hawwitee dhabde yookaan namni sun na biratti yoo argite yookaan nama isa wajji anumaa suura maka'ee dhaabbadhu yoo argite jette kanatu akkana gugguba hin beeka inaaffaa ijoollee keenya shamarri anarraa yoo kaaftee ni inaafti waan feetaa hojjettu I don't care wallahi laazim. Ada haga ammaa homaan inni jechuudha maqas balleessaa jiran malee. Tokkoffaa irratti ani haqa jettu sitti maa jira. Otoo namni fakkeenya namni na inaasofsiisu hin jedhu namni kijiba nam tokko na wajjin inaasa'u gaafii jaalalaa nan gaafatu wajjin inaasa'u jechuun kijiba dubbii sobaati siigalee na gaafata dhiirri tokko na gaafata amma haydar jaalala na gaafachuu dandeessa
Garuu baagiraawundi kan kee niitii qabaachuu dhabuu kan kee hin beeku. Okey siin jechuu danda'a. Yookaan jaartii sanii waliitti ta'a yookaan waliin jirta ta'a booda yoo qoradhee ragahuu danda'a. Yoo waliittis jiraat yoo otoo qabdus walii galleetiin jenne akkasitti wajji jiraachuudha yookiin wal biraa deemuu. Ati jaartii qabaachuu an uladhee wayitu siin beeku. Si galee? Kanaaf warroonni waa'ee jaartii namaa hattanii jaarsa maa jettan wanta jaarsa namaa haasofsiisee iyyuu hin beeku hatuu rabbiin uumne jaarsa namaa irraa jechuudha. Akkan osoo afaan nagahaa afaan qulqulluun afaan Oromoo akkanaa osoo jiru waliin mufachuun tokkoon qora guddaatillee aaruun taphaasaacha'uun akkan osoo walii haasofne bara qaata gaafiif deebii kenna goonee I love you waliin jennee addaan deemna. An jaarsa nama doktorri mush I love you. Maa jena jedhallee hin beeku yoo tokkoon qoraan jenee fi xabbasellee uladhee hin beeku suufee hin beeku isin dhiironni hin kijibdanii osoo afur qabdan shanaffaa jala jantanii hin beekamtanii hin aman kun dhugaa rabbiiti saa dhugaa. Kanaaf no jechuun nam hatus ati duma otoo beeku yoo akka jarri jettu sun otoo niitii qabu otoo ijoollee qabu otoo iyyuu jaarsicha san hin jaalladhe yookaan inni na jaallate dhimmi nuti sun wanti ba'ee na haasofsiisee hanqinati qabu ta'uu danda'a sii galee miti. Okay? Kanaaf fedhuu fudhadhaa fedhuu baadhutti dhiisa fedhuu wal jaalanna fedhuu baan wal dhiisa. Kanaaf warra as jala deemtanii xurii nama tolchanii waan namni hin qabne nama himtanii ol kaatanii dubbii takkittiif dubbimmaan sunuu haqa kan koo dhage haqa kan koo qofa barbaada maalat haqa kootu na jalaa badee haqa koo qofa irraa naa fuudhaa jecha an jedhitu wallaahi billaahi summa wallaahi ani imaaraatii keessa waggaa shaniin jiraadhe haayidarra waan haasa'uu hin qabne haasa'uus hin fedhu. Imaaraatii keessa waggaa shanaffaa kooti. Guyyaa tokko nam tokko ija keessas wallaaleen beeku nam tokko hafuuruma kiyyaayyuu na dhagaanii hin beekan. Laakiin garuu gizee tokko akkuma mudannoon si mudatu inuma jira si galee barumsa si taallee mudannoo kanarra barumsa fudhatan jedhee yaada. An nam tokko na miidha jedhee guyyaa takka yaadee hin beeku. Namallee miidhuufillee yaadee hin beeku namillee na miidhadhee yaadee hin beeku. Garuu san si'ii fi guyyaa qiyaamaa qofatti ni fadha namoonni sun jechuudha. Tokkoffaa irratti an hojjedhee argadhe. Hardhalleen hojjedha borulleen hojjedha kaleellee hojjedhee argadhe. Obboleeyyan tan jarri sun uf beektanii jechuudha. Anammallee hojjedhee nama argadhu fayyaa qabaa nama ari'ee dhaqqabu nama dhiyeessee jalaa bahudha. Yooma maallaqummaa kiyyaayyuu naa kennuu hin barbaanne taatan yooma maallaqummaan keessuun iyyuu garaa isin nyaate yookaan hojjettanii qabdanii yookaan hojjettaniitu garaa isin nyaate naa deebisuun garaa isin nyaate obboleettii tiyya biiftuu an siin kennu yookaan biiftuu an hin qabu jettee jechuudha. Cal'isuudha yookaan naammoo achumaan hafuudha malee sababa an maallaqa koo naa galchu yookaan naaf deebisi jedheefi harka kiyya kiisii keetti akka amma isin hattu jettanii yookaan na fudhatteettanii miti kiyya kallattiin kan fuute kiisii kan fuutee fi kan kallattiin si kenneedha kana dhorgatte obboleetti. Maqaa waan biraatiin na balleessuu maaltu isin arge. Haga feetan footooshooppii fidaa miti orjinaala ani yoo qabaadhe isin dagalu waa'een kiyya. Orjinaalli yoo jiraate wallaahi isin hin dagalu. Orjinaala soo ta'e natti isin dhaga'amu maallee isin hin gashu. Garuu kan kiyyaa homaa miti otoo borumaafuuyyuu jechuun ilmi namaa wallaahi haydar rabbittiin kakadhean obboleettiin tee ta'a waliin dhaladhe hangafti zamzam kun as jala jirti amma injoon gootee turte argaa ture ta'a waliin dhaladhe jechuudha. Osoo zamzam duuteeti jechuudha. Osoo zamzam na afu kufteeti haga ol qabu hin beeku ijoollee dhalaa. Maaliif kan gocha waan akkanaa namarratti raawwatus kan nama miidhus dhalaadhuma. Ijoollee dhiiraa hin himadhu. Wallaahi waan feeta hoonaan jette ijoolleen dhiiraa hin himadhu. Maaf kan namiidhe yookaan kan waan kanallee fuudhee waa arge shira xaxee ittiin geessa ijoollee dhiiraa dhalaadha waan ta'eef ijoollee dhiiraa hin himadhu. Waan fedhan haasa'anii waan fedhan isaa jedhani. Garuu yeroo tokkollee ijoollee dhiiraa kan natti dhaga'amtan dhalaa waan fedhe jechuu danda'a. Takka fa'a bara jechuudha. Takka ta'u ofiitiifuu jireenya hin qabne hirkattee ta'u ofiitiifuu nama fakkeessitee fakkaattee jiraattu bara waan namaan jedha. Oduu namni waasiin jedhe homaa sitti fakkaatu. Namni otoo ati akka garaa kiyyaatti jettee ati ofi qabdee hojii jiraattu. Otoo akka obboleettii keetti ati ilaaltu deebee duuba deebitee si nyaatti bara. Jireenya ofii wallaaltee ta'u ofiitiifuu qullaa akka barbaadde.